هاي baga nagayaan dhuftanii hordoftoota malkaatuubii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu akkami nagayaa fayyaadha nageenyi badhaadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya arra gartee oduu gammachiisaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira inni ismaal yoo jettan akkaataa itti gartee shari'aa zeeniidha riyaala kudhan qofaan ji'a guutuu yookaan ji'a lama haga gartee inni dhaabbatutti itti isiniif hojjetu qabadhee dhiyaadhee jira waan kana namoonni hedduun itti milkooyne jirra waan jaanii gartee na bira ga'e kanaaf waan kana sirriitti na hordofaadhaati waan inni gartee juu isiniifin ibsa okay obboleeyyan kiyya gama barnootaatti osoo hin deebine dura يوتيوبي خيا قرتي يوتيوبي خيا مالكا توبي سبسكرايب قوتني نججبيسو إن دقتي هذا برنوتا قرتي أدادا قابدي قرتي يرو يدوي سنفدي هذا أكسمو وانا عريا وان جرو تكتكا قابني كوميدي اللي تكتكا قرتي يرو دندينيتي سنبران كينيا سبسكرايب قوتني قرتي أكنو براد أبتن يوتيوبي خيا مالكا توبي جتني اتبريستني ارجسي مالكا توبي جتني اتبريستن مالكا توبي جتني غا هدوتو يسنيف بها مالكا توبي جي هدوتو يسنيف بها خناف مالكاتوبي قرتي دورا مالكا انه مالكا يو خام مالكاشو يو خام مالكاتوبي جتني تبريستني إسا خنا يرت دويتني ergerratti dhoytanii subscribe gootanii subscribe qofa godhuu miti subscribe oggaa gootan gartee fakkeenyan isiniif godha subscribe erga gootanii gartee subscribe gootanii as bakka diimtuu san cuqqaastanii ergasii gartee waan achirratti isinii dhufu gartee gama bitaatiin dhoytanii itti ilaaltanii fakkeenyaaf kunoo fakkeenya isa kana waan hin bakka diimaa irra fide kana isa kana subscribe unoo kana ilaalaa gartanii xiqqoo kanarra cuqqaastanii gad dhoytanii jechuudha san booda wanni ani gallakkisu hundinuu isin bira dhufaa jechaadha okay gamanumaan karaa barnoota keenyatti deebina dura dursa wanni godhuu qabdan maali play store keessa seentanii application gartee isa kana kono aantu hayyuu kana isa kana gabbuufattan yookaan ammoo piispoon isa jaamu gabbuufattanii isin haruma isiniif tolee gabbuufattanii jechuudha ammaaf isa kanatti diimaa kanatti fayyadamaa jira jechuudha isin piispoonii gabbuufattanii erga gabbuufattanii booda rasiida zeenii bitanii riyaala 10 jechuudha amma riyaala 15 ta'ee jiraansaa zeenii riyaala 10 erga gabbuufa itti bitattanii booda akkanatti mana risaalaa keessa seentu erga mana risaalaa keessa seentanii gubbaarratti yoo jawwaala guddaa ta'e 959 gootanii 959 gootanii asirratti gabbuutanii qubeen isin barreessitan hundinuu qubee gurguddaa ta'uu qaba pa wa ra no akkasiisa dhiifama asirratti kana gootan ra asirratti ra wa pa gootanii jechuudha kun haala kanaan sanboode deebitanii maal gootan seendi gootu jechuudha irra dhoytanii agartanii akkuma sarara irratti isin garsiise kana asirra dhuftanii raa waa paa gootanii jechuudha qubee gurguddaa ta'uu qaba okay
deebitanii as dhuftanii seendi gootu jechuudhaan ammaaf gartee shari'aa biraatiin keessaa qabu waan ta'eef jawaala biraa keessatti isin garsiisa ture naaf wanti hin mijoine haala saniin obboleen kiyya erga seendi gootan booda risaalaa isin dhuftii isiniif hidhamee jira jechuudha san booddee piispoon yookaan gartee appilikeeshina kana keessa dhuftanii connect irra gootan connect irra gootan booda kun isiniif ijaabaa jechuudha unoo akkuma kana anamma naaf dalagaa jira jechuudha isinii galee haala saniin itti fayyadamaadha YouTube keenya subscribe nuuf godhaadha jazakallahu khairan galatoomaadha amma barnoota biraatti walitti deebi'uutti nagaa naaf tura YouTube keenya malkaa tuubi subscribe godhuu hin dagatina